بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام، هذه دروس قصص الأنبياء، الحلقة 25 من قصة إبراهيم، الحلقة الرابعة. خبجمتو تردفتو تكينيا كوني برنسا كينيا قصص أنبياتي كتا دقدمي شنفا سينا نبي إبراهيم كتا أفرفات سينا كتا دقدمي أفرفا سينا إبراهيم كتا صدفا كيست سينا كينيا نبي إبراهيم عليه السلام هقو أمني إيدا فيتتيا أن تابوت إساني هند ججره ergasii taabota guddaadhaa dhiisee faasii harkatti fannisee biraa deeme jennee dubbanne. Ummanni kun hogguu achirraa galanii iida isaanii irraa galan walitti jiganii iyyan, namni rabbii kenna kana hunda akkatti ciccire eenyu je'an. Hogguu kana isaan keessaa namni gaaf duraa jecha isaa taabota kana balleessa jechuu Ibraahimii dhagaan. Qaaluu samicnaa fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu Ibraahiim. namni taabota keenya ciccire dargaggeessa tokkotu jira Ibraahim kan jedhamu, isatu taabota sanani balleessa jedhee dubbata. Inni cicciruu hin ooluu jedhan. Isaa walitti dacha'anii iyyan rabbiin isaanii waan dhibbaan lakkaa'amuu miti, waan baay'eedha. Rabbiin isaanii kana hundaa jalaa cicciree tokkocha bichaa dhiisee jira kan guddaadha. Ergasii akka jennaan maarree Ibraahimtu ciccire je'anii aaranii boohanii walitti garagalanii jiganiitiin qaaluu fa'atuu bihi alaa a'yuni nnaasi la'allahum yashhaduun. qabaa koottaan Ibraahimii kana ilma namaa kana hundarratti haa namni martinuu argeetiin dalagaa isaa badii isaa haa arguuti, akka inni itti azabamullee akka inni itti ajjeefamullee salphina isaa namni kun hundinuu haa arguuti qabaa fidaa jedhaniin. isaantu salphataa fi isatu salphataa dubbiin kana addaan baati. isaan Ibraahimii kana badii isaa ifa baafneetiin ummata kana hundarratti ajjeechaa badduu isa jeenna jedhaniitiin qabaa fidaa jedhaniin. hogguu qabaniitiin deemanii Ibraahimiin soqan. ergasii Ibraahimii kana qabanii hogguu fidan qaaluu anta fa'alta haadhaa bi'aalihatinaa yaa Ibraahim. ilmi namaa hundinuu dirree takka wal ga'eera taabota isaanii biratti rabbii isaaniitti jala ciccirame maaltu manatti hafa. Ibraahim dhufee jennaan anta fa'alta haadhaa bi'aalihatinaa yaa Ibraahim. yaa Ibraahim hoo situ rabbii keenna akkana dalagee situ rabbii keenna hunda akkatti balleessee jedhaniin. deebiin isaa hoo maali jedhana. qaala bal fa'alahu kabiiruhum haadhaa fas'aluuhum in kaanuu yantiquun. sila isin hin yaaddanii je'een. namni akkana dalage kun kunoo rabbii guddaa kanatu tanniinu jalatti hinaafeetiin akkana dalagee je'een. subhaanallah. wanni inni gaaf duraayyuu faasii harkatti fannisee deemeef ragaa tanaaf. qaala bal fa'alahu kabiiruhum je'een. guddaa keessan kanatu akkamitti xixiqqoon tunniin na jalatti gabbaramti jedhee of jalaa hinaafeetiin of jalaa cicciree saabee isin hin gartanii fas'aluuhum in kaanuu yantiquun. mee isaayyuu gaafadhaa yoo ka dubbatan taate, rabbiin keessan kun yoo ka dubbatan taate isaanuu gaafadhaa je'een. yaa subhaanallah, beekumsa rabbi nabi Ibraahimii kenna. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يا سبحان الله. deebii akkaan mataa isaanii bakkaakaas isaanii kenne. ree taabonni isaanii ka dhibbaan lakkaa'amu xixiqqaan isa jala gabbaru waan akka biraati. kana hundaa cicciree saabee rabbii tokko qofa hambise. isaan gaafannaan isatu xixiqqoo tunniin akkamitti na jalatti gabbaramti jedhee hinaafeetiin faasii kunoo harkaa qaba. faasii kanaan ciccireetiin kunoo dhaabataa je'een. faraja'uu ilaa anfusihim faqaaluu innakum antum adh-dhaalimuun. namni hundinuu waan deebisu wallaalee gaa lubbuu fi deebaniitiin isintu miidhee rabbii kenna nutu labsee teenna miidhee je'aniin. maaf nama isii eegu sii taasisuu dhabnee deemne takkaahuu akkamitti nu'uu nama waa ofirraa dhoogee hin dandeenye gabbarre je'an gariin nama qalbii ofii keessatti. nama waa ofirraa deebisee hin dandeenye yoo rakkoon isatti dhufte ofirraa deebisee hin dandeenye akkamitti rabbi jennee gabbarre kan jedhan nafsii ofii aalatanii jedhan gariin mufassirtoota. ammoo gariin isaanii
akkamitti nama isa eegu taayisuu dhabnee rabbii keenya dhiibnee hundinuu biraa yaanne jedhaniitiin uf aalatanii jedhan thumma nukisuu calaa ru'uusihim mataa isaaniitiin gadi cabaniitiin innakum antum adh-dhaalimuun isintuu ammallee dhaalimtoota isii gabbaruu keessatti jechuudhaan takkaahuu isii eeguu dhabnee biraa deemne jedhaniitiin wal aalatan ergasii iddoo sanitti deebiin hin dhabamte hin rakkatan rabbiin gaafachuuf rabbii isaanii hin dubbatuu ni beekan maal jedhaniin ibraahimiin mataa ofiitiin gadi cabanii ragaadhaan irra oole nabi ibraahim alayhi salaam inni tokkocha rabbiin dachii keessa amantii isaa kenne qaala laqad calimta maa haa'ulaa'i yantiquun yaa ibraahim jedhaniin ati ni beeyta akka rabbiin keenya kun hin dubbanne maaf jecha akkanaa nuun jettaa jedhaniin rabbiin keenya akka hin dubbanne silaa ni beeyta maaliidhaaf jecha akkanaa nuun jettaa jedhaniin nabi ibraahim fursaa jabduu argate ka maal jedheen afatacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacukum shay'an walaa yadurrukum isin yaa akkam yaa ummata gowwoole akkamitti waan rabbii gaditti qara gabbartan waan isinillee hin fayyanne waan isinillee yoo isa gabbaruu dhiiftan isin hin miine ka lubbuu ofiirraa waa deebisee hin dandeenye uffin lakum ishee isin je'een walimaa tacbuduuna min duuni illaahi maaliidhaaf waan rabbii gaditti qara isin waan isinillee hin fayyanne waan ufillee hin fayyanne waan isinillee waa hin goone waan ufiillee waa hin goone akkamitti gabbartanii ishee isin je'een afalaa taaqiluuna sila isin yaaddanii qara je'een yaa subhaanallah amriin jajjab dubbiin biraa hin dhabamte ragaa biraa hin qaban waa gochuu hin dandeenye deebiin isaanii maal ta'e فأقبلوا إليه يزفون قرأ إبراهيم تتئري أن هند إسانيه إرقسي هند نومال جان إبراهيمي كان إسات يادني ملا إسات باسو إيقلان وانت إبراهيم جروكا رقاد آنس وهندان الرؤولي ديبين إساني مالتي قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم namni kun nu galaafate kootta ijaarmaha guddaa wahii ijaaraati boolla guddaa isaa qotuudhaan kallikkiin isaa hin beekamne jidduu gara lamaatitti isaaf ijaarmaha guddaa irratti ol ijaaraati qoraan itti guuraati achitti ibidda jahiimii sanitti ibidda sanitti gannaa ibidda sanitti isa gumnaa jedhaniin فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين جاء ربين إسان ملا قدا يادنيتين ملا إساني قد أنا تاسم نجي رب سبحانه وتعالى إرقسي نبي إبراهيمي كان أقرأ ولتقبوا يقلن ديمانيتين خلاصين دي ربي كينا بليسي إني كانت الدنيا كان أرى عذاب تكائل من أما التيني عذبمي ديمو كبجانيتين balee guddaa isaa qotuudhaan ijaarmaha wal dheeressanii ijaaranii qoraan guuruu eegalan qoraan guuriinsi isaanii kun yeroo dheeraa fudhatee jedhan qoraan guuruun isaanii kun yeroo dheeraa fudhatee jedhan hattan dubartiin takka hogguu dhibamtu isaan irraa akkana jettii jedhan silatii gootii jedhan yoo ammoo dhibee kanarraa kaafte yaa taabota kennaho qoraan ibraahimiin guban guuraa jettee silatii gootii jedhan yoo dhibeen isii tuqe yeroon dheerachuu irraa qoraan kana guuruu irraa jechuu guyyaan qoraanuma kana guuraa oolan ardii xiqqaa miti jechuudha iddoon isaan tolchaniiran jechuu ibraahim itti gubuudhaaf qoraan kana ji'aa ol guuranii jedhan subhaanallah ergasii qoraan kana guuranii wanti jiraa marti guurtee qoraan kana ibidda itti bobeessan ibiddi hogguu boba'e takkaa ibiddi akkasii duniyaa irra qabattee hin beeytuu jedhan oo'a ibidda sanii irra allaattiin samaawaata irra bartee hin dandeettuu jedhan yeroo saniif jihaa ibiddi jirsa irra allaattiin bartee hin dandeessu jedhan gubattee lafa buuti malee yaa subhaanallah ibidda akkanaa qopheessaniitiin nabi ibraahimiin hidhanii harkaa miila isaa hidhanii manjanii qarra kaahanii manjanii jechuun muka guddaa
hundee isaa lafa kaahanii kan akka fakkeenya xaawulaa irratti godhanii isaa walitti hidhanii akka fakkeenya xiyyaati inni haada isaa qabanii akkan as budan inni asii darbee fagoo buusa jecha mukni kun muka akkasii tolchaniitiin namtichaan kana tolcha jedhan akka warra seenaa irraa dubbatamutti hiizan jedhamaa jedhan hogguu isa tolchee ka'u achumaan dachiin isaan cittee jedhan namticha san wallahu alam haqiiqaa waan kanaa kun ammoo hadiisa yaatii miti warra seenaatti irraa dubbatachuu wa alaa kulli haal isaan ammoo ni tolchan muka kana tolchaniitiin muka kanarra kaahaniitiin Ibraahimiin badhee kana dhaabatanii ibidda sanitti achi darban jechuu muka kanaan hogguu ibidda keessa bu'e Ibraahim hogguu isaan akkatti hidhan jechi isaa maaliidha alhamdulillah لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك جتش إساكن وصو إني أكنا جلو هداني سابنيتين إبدت دربا حقو إبدت دربا مال جد حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل قيانك يا ربي إركونك يا ربي جتشو دبتنا بإبراهيم دبي تنجل حقو إساني إبدت دربا ربي مال قد إبدتنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم نجنين جي ربي بالدسنين يا إبدتنا هو قرنا قها تي إبراهيم إرت جنين جي ربين إبدي سانة دربا نبي إبراهيم فربين إبدت بيكسا قرودان قرما تعتيف جيشو إبدي سلا اللاتي سماوات ربرتين دان دينتون إبدي سن نبي إبراهيم في قرنا قها تأيف ومتك قام سار راين توكو هذا إسان التنين أنكو فراغوبي إساناس أمكان إسي بدكيسة تابدو متك سنقود قمتشونا نسبرتا جبريل رفيتين إسا قو ورساج يعني بدسان كيسة سبحان الله يروي بدسان اتسان دربا ملايكان إبدان لي ربين كينا حيامي إبدتنا روبة روبي أكامت الأمسا بدأ ربنا حيامو جراجان وزو اتسان دربين اندوات جبريل اللين رفيتين يا إبراهيم هو مي مال سيقول أنا تيمي حجا كان كانت تيمي أكملت بدكنا الرنجاس باسونا همي جئن جبريل لي جأن جناني أما إليك فلا حجا كان كانت الله مطلوج أن جبريل إلا إبراهيم حجانك يا ربي كفر رجع جأن وكوس ربين رحمة أفيتي نكبه إبدسن قرنا جهاته جئني إبراهيم بدسان كيستي كلفا في قمتشور أنا تشكيس جراتي جان سبحان الله ربينكو أنا فيتي الدبتي قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إبدتنا نجن قرنا قها قر بركاته جنينج ربي سبحانه وتعالى قافسا بيلدان هندي إبراهيمي كان الرأي بالدلام سوراف هندي نوعفوفتي جاء وانت دجيرة ديما هندي بيلدان هندي وزغي مالي وزغي وانتجر أمكوني غاررا يوكين قرچو بولي تكجچو كان غاررا فكاد إسي سنقو فجان إسي لبدا إبراهيم التفوفتي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم مالجان إسي سن أجيسا لأنها ينفخ على إبراهيم إسي إبراهيم الرتب الدافوفتي إسي سيو أغرتن أجيسا جيشو رسول لكينا ليتن وايجان إشي سمالي وانت لفرد ما هندنو إبراهيم الرابد دلام سورة في عالتيجان سبحان الله قروني بالدكتي سنرى ربي النبي إبراهيم نجاباسه حتى جان نبي إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفو عنه إلا الوزغ جان وزجي سمالي وانت مرتنو إبدا سر دام سوي عالتيجان ibidda san keessatti nabi Ibraahim ni hawwee jedhan osoo jiruun kiyya hundi ibidda kana keessa ta'ee jedhee hawwee jedhan jiruu bareedduu jiraatee jaan kanachitti isa nyaachisu rabbi kanachitti isa obaasu rabbi nabi Ibraahim jiruun ibidda san keessaati toluu irra osoo jiruun kiyya haga ganda duniyaa jiru hundaahu osoo ibidda kana keessa ta'ee jedhee hawwee jedhan
inni achi keessa bulii 40 takkaahuu 50 turee jedhan ibidda san keessa. وددت أن أعيش وحياتي كلها مثلها osoo jiruun tiyya hundinuu ibidda tana keessa taatee jedhee hawwee jedhan nabi Ibraahim subhaanallah jiruun achi keessa itti toluurraa baada sanii bulii 40-50 booda ibidda san keessaa bahe jechuun nabi Ibraahim nagahumaan deeme kaafirri hundi malli isaanii rabbi harkatti dhahee hedduu dinqii godhatan rabbii isaa kana akkaan ajabsatan jechuudha ummanni kaafira. seenaan nabi Ibraahim waan lakkaa'ameellee dhumuu miti waan mi'aallee dhumuu miti. inshallah halkaa itti aanu irratti seenaa isaa ammas kan qabannee olii dhiyaannu ta'a. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.